Hello, akkam jirtan baga nagaa walitti deebine an Abdullah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu guyyoota yookaan ammoo tiyyuu maal jedhastee kanatti jechuudha guyyoota torbaanii day of the week isa jedhaniin sanii jechuudha. Garaagarummaan guyyoota torbaanii akka loqoda naannootii irrattis ni xiyyeeffata. Takkaahu ammoo tiyyuu akka loqoda naannootiin namoonni hundi isaatiyyuu maqaa garaagaraatiin guyyoota torbaanii waamuu dandahaa jechuudha. Kana qofaa miti. Jiinis akka afaan Oromootitti akka loqoda naannootitti maqaa uf dandaheen namni kawaamus ni jiraa jechuudha. Walumaa galatti har'a kan nuti barannu maqaa torbaaniiti. Barmoonni kanaan dura kan ani isinii kennaa ture seerluga afaan Oromoo akkasuma hiikaa jechoota afaan Oromootii fi barmoota afaan Oromoo keessatti akkaataa itti nuti qubee keenya sirreeffannus kan waliin ilaallee bira dabarfanne tahaa jechuudha. Har'a barmoonni keenya guyyoota torbaaniiti. Maaliif kanarratti xiyyeeffadhe? Namoonni hedduun takkaahu ammootiyyuu namoonni garagaraa maqaa guyyootuma afaan Oromoo kanayyuu maqaa afaan biraatiin waamaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo nuti Oromoon afaan uf danda'e qabna. Aadaa seenaa uf danda'e qabna. Kalaandara mataa keenyaa qabnaa jechuudha. Isaan keessaa guyyoonni torbanii kun isa tokko. Mee ammaaf kallattiidhaan gama guyyoota torbanii kanatti isin haa dabarsu. Guyyoota torbanii kana keessaa guyyaa hagamtuuyyuu namni akka boqannaatti itti fayyadama. Guyyaa torbanii keessaa guyyaa hagamtuuyyuu akka guyyaa huyyiititti itti fayyadama. Mee haa ilaallu walumaan. Maqaan kun kan afaan Oromooti. Inni kun ammootiyyuu ka afaan Ingiliffaati. Maqaa biraa akkuma namni itti waamutti haa ta'uuf jechuudha. Har'a kallattiidhaan gama isaatitti isin haa dabarsuu jechuudha. Okay. Guyyoota. Astee kanatti day of the week. Astee kanatti afaan Oromooti English. By English. Okay. So kana jechuun maal jechuudha? Astee kanatti afaan Oromootiin kan nuti ilaallu jalqabni isaa wiixata. Wiixata. By English Monday jedhaniini jechuudha. Here is Oromo language, over there English language. So the second one is Kibxata. Here is Tuesday. Tuesday jedhaniini jechuudha. The third one is Roobidha. Sadaffaan jechuudha. Roobidha. Astee kanattis Roobidha. Over here is Wednesday jedhaniini jechuudha. Akka afaan Ingiliffaatitti. Inni afraffaan Kamisa. Thursday jedhaniin. Kamisa jechuun akka afaan Ingiliffaatitti Thursday jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa Jimaata. Jimaata. Shanaffaan kuni Jimaata. Friday. Inni jahaffaan Sanbata. Saturday. Inni torbaffaan Dilbata. Sunday. Akka afaan Oromootitti akkanatti waamnaa jechuudha. Naannoon tokko tokko wiixata kana facaasaas ni jedhaan. Kibxata kana ammootiyyuu gudeelchas ni jedhaniini jechuudha. Roobii kanaa fi kamisa, jum'ataa fi jum'aa fi sanbata dilbatas maqaa naannoo ittiin takkaahu ammootiyyuu akka itti waamanittiin waamanii jechuudha. This is Oromo language. This is proper Oromo language. Kun ammootiyyuu akka Ingiliffaadha jechuudha. This is English over there. So waan tokko jira 5 working days jedhaniin akka Ingiliffaatitti. That means 5 working days means from Monday to Friday. This called 5 working days. Kana jechuun tokko, lama, sadii, afur, shan. Those 5 kunniin shanan kunniin 5 working days ka jedhaniin isa kana jechuudha. Guyyaa hojii shanan ka jedhaman isa kana jechuudha. From 1 to 5. Isa kanaan guyyaa hojii isa shanan jedhaniini jechuudha.
lammaffaan isaan gadi aanan kun ammoo tiyyuu 6 and 7 kun ammoo tiyyuu guyyaa boqonnaa jedhanii jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti guyyaan lamiin kun sirriitti guyyaa boqonnaati jechuudha. Fridays ni dabalata. So Friday jechuun Jum'atas ni dabalataa jechuudha. Biyyoota tokko tokko keessatti guyyaa boqonnaa isaaniiti jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate guyyoota torbanii. Day of the week kuni hiikkaa isaati jechuudha. The meaning wannaadha kuni hiikkaa isaati. Kuni guyyoota torbaniiti. Afaan Oromootiin wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata jenneetiniin waamnaa jechuudha. Sanbata xinnaa, sanbata xiqqaa fi sanbata guddaas jedhaniitiniin ni waamanii jechuudha. Naannoo tokko tokkotti. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate guyyoota torbaaniiti. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaa keessa naa jiraadha.